Gaaffii hedduun keessan gaafattan keessaa inni tokko ulfaatina qaamaa yookaan furdina akkamittiin hir'isnaa jettanii na gaafattanii turtanii deebiisaas kunoo. Akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadha wal qabate dhaga'uu barbaadu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Har'a immoo ulfaatina qaamaa yookaan furdina akkamittiin hir'isnaa isan jedhu sanitti himaa na dhaga'a. Tokkoffaa irratti sooma yookaan fasting kan jennudha. Fastingiin kuni gosa lamatu jira isa sanitti hima. Inni tokkoffaan intermittent fasting kan jennudha. Intermittent fasting jechuun maal jechuudha? Ciree hin nyaattanii laaqana ni nyaattu irbaata ni nyaattu. Garuu laaqana nyaattanii amma irbaata nyaattan gidduutti sa'aatiin yoo xiqqaate sa'aatiin 6 gidduu jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf laaqana sa'aatii 6tti yoo nyaattan sa'aatii 6 dabarsitanii booda sa'aatii 1ttis nyaachuu dandeessu, galgala sa'aatii 2ttis nyaachuu dandeessu. Kan isin baruu qabdanii yoo xiqqaate sa'aatiin 6 gidduu jiraachuu qaba. Waan tokkoyyuu gidduutti nyaachuu hin qabdanii jechuudha. Irbaata nyaattanii amma laaqana nyaattanitti sa'aatiin 16 gidduu jiraachuu qaba. Irbaata nyaattanii amma laaqana nyaattanitti immoo waan tokkoyyuu nyaachuu hin qabdanii irra darbuu qabdu, ciree irra darbuu qabdu jechuudha. Kun intermittent fasting jenna. Soomni inni lammaffaa yookaan fastingiin gosa lammaffaa immoo OMAD kan jennudha. Kunis 1 meal per day kan jennudha. Kana jechuun ciree hin nyaattanii, laaqana hin nyaattanii, irbaata nyaattu. Guyyaatti al tokko nyaattu jechuudha. Egaa OMADiin kuni yookaan guyyaatti al tokko kan nyaattan kuni ulfaatina qaamaa daftanii akka hir'istaniif sin gargaara. Garuu sanitti cimuu danda'a waan ta'eef jalqaba irratti intermittent fastingii sana jalqabdanii achi OMAD kan osoo eegaltanii gaariidha. Yeroo soomaa kana yeroo fastingii kana maaltu ta'a isinitti fakkaata? Dhiiga keenya keessa waan gulukoos jedhamu jira. Gulukoosiin kun maaldha? Gulukoosiin kun anniisaa humna nuu kennaa jechuudha. Egaa kun hojiirra oola. Yoo dhiiga keessaatii dhume immoo qaama keenya keessatti coomni kuufamee jira yookaan faatti yookaan lipid kan jennu inni gara gulukoositti jijjiiramuudhaan hojiirra oolaa jechuudha. Karaa kanaanii kanaan soomuun yookaan fasting gochuun ulfaatina qaamaa hir'isuuf baay'ee gargaara. Inni lammaffaan immoo nyaata keessan sirriitti ilaallachuu. Egaa soomtanii ooltanii yeroo nyaata keessan nyaattan nyaatni isin nyaachuu qabdanii sanitti himaa na dhaggeeffadhaa. Soomtanii yeroo ooltan nyaata isin nyaachuu qabdanii nyaata kuduraaf muduraa ta'an keessattuu nyaata kuduraa ta'an osoo nyaattanii gaariidha. Fakkeenyaaf kan akka salaaxaa osoo nyaattanii gaariidha. Soomtanii ooltanii nyaata salaaxaa baay'isaatii nyaadhaa. Dabalataan immoo nyaata pirootiinii yookaan nyaata ijaarsa qaamaaf nu gargaaran midhaan keessaatii fakkeenyaaf kan akka shimbiraa, baaqelaa, atarafaa ta'uu danda'a. Kaan immoo kan akka foon diimaa, qurxummii fa'aa ta'uu danda'a yookaan lukkuu fa'aa ta'uu danda'a. Nyaata kana osoo nyaattanii gaariidha. Pirootiinii kana hin baay'isinaa, xiqqoo godhaa. Salaaxaa sanatti baay'isaatii nyaadhaa. Sababiin isaas pirootiiniin maal ta'a? Masilii ta'a. Ulfaatina qaama keenya yoo dabaleeyyuu ulfaatina qaama keenya isa fayya qabeessa ta'ee nuu kennaa jechuudha. Salaaxaa keessa immoo faayibariin adda addaa jira, vaayitaaminiin adda addaa jira. Kun immoo baay'ee nu gargaaraa jechuudha. Yeroo soomtanii kaatanii nyaata akkasii osoo nyaattanii gaariidha. Nyaatni isin nyaachuu hin qabne jira. Nyaata kana osoo hir'istanii gaariidha. Yoo dandeessan immoo osoo dhiistanis gaariidha. Nyaatni kun maaldha? Nyaata anniisaa fi ho'aa nu kennan nyaata kaarboohayidireetii jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata akka sukkaara qaban, nyaata mimmi'aawoo ta'an, keekii ta'uu danda'a, kuukisii fa'aa ta'uu danda'a. Dhugaatii keessaa immoo waan akka lallaafaa fa'aa ta'uu danda'a. Nyaata kana osoo dhiistanii gaariidha. Akkasumas nyaata anniisaa ho'aa nu kennan kan akka paastaa, daabboo, ruuzii fa'aa ta'uu danda'a. Osoo dhiistanii gaariidha. Sababiin isaas nyaatni kun maal ta'u? Nyaatni kun dhiiga keenya keessatti yeroo baay'atu gara coomaatti jijjiiramee kuufama yookaan lipid yookaan faattisa jennu jechuudha. Kanaaf nyaata kana osoo hir'istanii yoo dandeessan immoo osoo dhiistanii iyyuu gaariidha. Nyaatni isin nyaachuu qabdan kan biraa immoo nyaata lipidii ta'an avokaadoo. Sababiin isaas warri kun maal jedhamu unsaturated fatty acid of keessaa qabu. Nyaatonni kun kan gargaaranii yeroo ulfaatina qaamaa hir'istan bifa fayya qabeessa ta'een akka hir'istan sin gargaara. Fakkeenyaaf yeroo ulfaatina qaamaa namoonni hir'isan fuulli isaanii fagooguu danda'a. Qaamni isaanii fayya qabeessa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf gargaara waan ta'eef nyaata kan akka avokaadoo, loozii fa'aa ta'an osoo nyaattanii gaariidha. Nyaata keessan karaa kanaan ilaallachuu qabdu. Maaliin saniin jedhee nyaata anniisaa ho'aa ta'an, nyaata kaarboohayidireetii ta'an kan akka daabboo, ruuzii, paastaa, nyaata mimmi'aawoo ta'an, nyaata sukkaaratti baay'atu osoo dhiistanii. Nyaata kuduraaf muduraa ta'an kan akka salaaxaa fa'aa osoo baay'istanii nyaattanii gaariidha. Pirootiinii muraasa ta'e immoo nyaata keessan keessaa qabaattanii osoo nyaattanii gaariidha. Dabalataan immoo avokaadoo fi loozii fa'aa osoo nyaattanii gaariidha. Nyaata keessan karaa kanaan sirreessitu.
Sadaffaa bishaan yeroo dhugdan bishaan keessatti cuunfaa loomii itti makaatii dhugaa. Kun baay'ee gaariidha. Garuu yoo singiggoo qabdu taanaan yoo garaachi keessan sin dhukkubatee osoo dhiistanii sin gorsa isin bishaanuma qulqulluu baay'isaatii dhugaa. Akkasumas bishaan gahaa dhugaa. Yeroo bishaan gahaa dhugdanitti bishaan garaa qabataa kanaaf nyaatni amma isin nyaattan xiqqoo ta'a. Karaa kanaan ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaara jechuudha. Inni afuraffaan shaayii zanjabiila yookaan qarafaa yookaan immoo shaayii green tea jedhamu osoo fayyadamtanii gaariidha. Kun maaliif sin gargaara? Appetaayitii yookaan fedha nyaataa keessanii ni hir'isa. Karaa kanaan sin gargaara jechuudha. Inni shanaffaan hirriba ga'aa rafuu. Hirriba ga'aa rafuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa keenyaafis gaariidha. Hirriba ga'aa rafaa. Hirriba ga'aa hin raftan taanaan waan koortisool jedhamutu dhiiga keenya keessatti baay'ata. Koortisooliin kun immoo maal godhaa? Sukkaara yookaan gulukoosii dhiiga keenya keessatti baay'isaa jechuudha. Sukkaara kana faattii yookaan coomarraa, pirootiiniirraatii, keetooniirraatii gara gulukoosiitti jijjiiruudhaan sukkaara dhiiga keenya keessatti akka baay'atu godha. Kun immoo ulfaatina qaama keenya hir'isuuf nu fayyadu jechuudha. Kanaaf amma dandeessan hirriba ga'aa rafaa. Ja'affaan immoo dhiphachuu cinqamuun jira taanaan gaarii miti. Dhiphachuu cinqamuun baay'isna taanaan kun ulfaatina qaama keenya gara fayya qabeessa ta'een akka hin hir'isne nu godha jechuudha. Yeroo dhiphannutti, yeroo cinqamnutti waan koortisool jedhamutu dhiiga keenya keessatti baay'ata. Silama koortisool maal godhan saniin jedhee sukkaara dhiiga keenya keessatti baay'isa. Sukkaara pirootiiniirraatii, faatiirraatii, keetooniirraatii gara gulukoosiitti jijjiiruudhaan sukkaara dhiiga keenya keessatti baay'isaa jechuudha. Osoo istiraasii yookaan cinqii osoo maaneej gootaniin sin gorsa. Inni dhumaan immoo sochii qaamaa gochuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Sochii qaamaa kan akka fiiguus ta'uu danda'a, adeemsa miilaas ta'uu danda'a. Mana keessan keessatti funyoos utaaluu dandeessu. Karaa kanaan sochii qaamaa osoo gootanii gaariidha. Akkuma beekamu fayyaa keenyaaf barbaachisaadha. Cooma gulukoosii fa'aa barni godha yookaan akka gubatu godha. Akka masilii yookaan maashaa qabaattan sin godha. Karaa fayya qabeessa ta'een ulfaatina qaamaa san hir'isa. Boca qaama keessanis gaarii godha. Kanaaf sochii qaamaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Laayik gochuun dagatina. Gaaffii adda addaa yoo qabaattan naa barreessaa. Comment section jalatti naa barreessaatii wajjiniin baranna. Torbee dhufu ammoo wal agarrutti nagaatti.